بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلاما على نبيه الكريم وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلى آخر ما يقول الله سبحانه وتعالى. وبليان كي كإسلاما بهتي كابتي كبتي بكير تمرتي. أولا سلام نكي كلين سرام فتاي سنها قهو سنين جاء إيقسني ربين كينا سبحانه وتعالى تلتو إرتي والغرغارا حمين إرا واللوى تلتو إرتي نما تكو نما تلتو والكأي غرغارا جاء يو أكنا جد أمران نكيا هندنا ماتفو هنگل جاء إيادا ميديان إجا هواس مسلمات في قرر هواس مسلمات أمن إسلاما ميديا إرت ميديا تبايا جاء أكان كبا كناف أما اللي موتو ميديان كينا بكجرت أكا غرغارا مود أمسكي يسن هاقه إسنين جاء ميديان قناة البركة يوكان ميديا بركة جامع قدنا جمّا كيستي أرجمو ميديا والله أكان غرانا منياتوسي أكان هواس إسلامتي أبتي همروهن تنن كيس جرت هواس إسلامات تجاجلو إرّا وفين قصن نجأ كتنو في جبين يرجسي سدا كراف بوليان كيا ميديا كنا ورد هجمتني تنوجتن أكيام متني غرغرتني سبرد أبتني إسن الله اتنفيدم تنجتون أمسكين ميديا كوني هندي فمن إسانة بتكو إرّا كأدمي إسابة بلفتة قدنا جمّا guutuu keessa adda isaa dhaabbatee tajaajilaa jira. Kanaaf miidiyaa kana bira dhaabbadhaa, toltuu irratti isa gargaara, boru ittiin akka milkooftan tahaa isiniin jechuun dhaamsa kiyya kanuma irratti raawwadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota ulfaattota ummata islaamaa ka biyya keessaa fi akkasuma mootiniyyuu biyya biraa biyya alaa keessa jirtan obboleeyyan kiyya wanti ani dubbachuu barbaade gadaa kana keessatti miidiyaalee garagaraattu jira ka ummanni keenya eeganaa jalatti hidhamee halkanii guyyaa jalaan kaane tiiktook ta'inna miidiyaa waan garagaraa meeshaa qara lamaati abbaa khayrii ittiin dalagateellee abbaa hammeen ittiin dalagateellee waa hunda dalaga inni san keessaa immoo miidiyaa islaamaa eeganaa islaamaaf yaadu ka islaamaaf dubbatu ka rakkoo islaamaa bakka hundatti hubatu rabbiin keenya badhaasee jira ni'maa isaati alhamdulillahi rabbil aalamiin. Miidiyaan sun maqaan isaa miidiyaa barakaa jedhama. Kuma maqaan isaa tole hojii fi gochi isaallee tolee jira. Rabbi kennatu nu badhaase alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ni'maadha. Hawaasni islaamaa bakka jiru hundatti bakka mootun eeganaa rakkoon islaamaa jiru bakka gammachuun islaamaa jiru bakka eeganaa islaamni itti dubbatee itti mul'atu barbaadetti miidiyaan kun qophaa'ee jira. Wanti nu isin asirraa isiniif dhaamnu miidiyaa kana du'aa isaa kadhatu rabbi isaa kadhatu akkasuma hamilee fi tahuu jajjabeessuun isinirraa haa jiraatu ummata keenya. Miidiyaan kun miidiyaa islaamaati. Miidiyaa islaamaaf qophaa'e miidiyaa islaamaaf himmootun eeganaa dalagaa jiru. Miidiyaa kana bira dhaabbatuun isinirraa haa jiraatu isinin jenna obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaani yoo ati isa bira dhaabbattee sababa ati isa bira dhaabbatuudhaan miidiyaan kun hawaasatti gabbayee bakka hundatti rakkina islaamaa bakka hundatti eeganaa inni deemetiin ka hubatu taate eega rabbii keenyatti jechuu. Maaliif khayrii takkatti yoo ati gargaarsan hamilee taatee fi eeganaa bira dhaabbatte guyyaa qiyaamaa waan dalide kana rabbii kan keetii wal geetta itti milkaa'uu dandeetta rabbii kan kee biratti niyyaa kan keetii irratti jechuu. Kana waan ta'eef miidiyaa keenya kana miidiyaa barakaa rabbiin barakaa guddaa rabbitti nu haa godhu rabbiin nu haa guddisu rabbiin nu haa mul'isu ummata islaamaa bakka jirtanitti humna ta'aa fi gargaarsa ta'aa fi rabbi isaa kadhatuudhaan akka rabbiin nu guddisee nu dagaagsee inni nu lalisee nu mul'atu rabbii keenya nu kadhaa isiniin jedha. Mee miidiyaa kana guddinna ajaa'iba rabbi nu haa guddisu rabbi nu haa guddisu miidiyaa islaamaaf qophaa'ee islaama tajaajilu rabbi nu haa taasisu inshaallah yoo rabbi fedhee guddatee hin mul'ata nu dhaabadhaa gargaarsa kennan isiniin jenna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakkuma jirtanutti nageenya rabbii isinirraa haa jiraatu. Miidiyaa albarakaa jechuudhaan ka beekamu godina Jimmaa keessatti ka argamu jechaadha. Nama mallee gartanii yaada ofii ibsatuu danda'u ibsatuu barbaade irratti ka gargaaru ka akkasuma mallee bakka waamametti illee argamuu danda'u miidiyaa albarakaa Jimmaan keessa ka jiru jechaadha. Bakka isin barbaadanitti dhufuu ka danda'u. Kanaaf miidiyaan kun ka keessummeessu warroota da'waa akkasuma mallee gartanii warroota munashdaa kanneen bakka isaan waammatanitti argamuu ka danda'u jechaadha. Miidiyaan kun hawaasa muslimaa gargaaruudhaaf ka qopheeffame
akkasuma muuziqeenyaa fi wantoota garaagaraa wantoota haraama irratti nama gargaaran osoo hin ta'in wantoota khayrii irratti nama gargaaruudhaaf ka qopheeffama waan ta'eef bakka jirtan maratti akka nuuf jabeessitanu isinin jenna kun asumarraan dhaamsa keenya kanaaf bakka barbaaddanitti bakka feetanitti isin argamuu danda'a kanaaf nuuf jabeessaa isinin jenna hawaasa keenya guutuudhaan dhaamsi kiyya kana